Shaashamannii ganda duwwaa tokko keessatti mana kaaree 140 irra jiru mana mukaati seera guutuu qabaa bishaan qabaa ifaa qabaa mana bareedduudha. Nama gatii madaalawaadhaan yeroo baay'ee na gaafattaniif mana bareedduu isinii qabee dhufeera gatii madaalawaan nama daddafee dhaqqabateef. Iddoolleen bareedaadha. Ganda duwwaa tokko naannoo masgida Kulafa'aati. Bakka bareedaadha manni illee bareedaadha. Kunoo keessi isaa koorniisiin jiibsameedha. Gaadaaf saaloonii qaba. Mana luukii 42 ni caala. Mana bareedaadha. Kaaree 140 irra jira. Kaartaa qaba waan hunda. Kunoo akkana jira keessi isaa. Nama daddafee dhaqqabateef mana bareedduu Shaashamannii ganda duwwaa tokko keessatti gatii miiliyoona 2,400 jedhanii yoo daddafanii dhufan gatii waa hin buunaaf jedhaniiranii namni dafee dhaqqabate abbaa carraa ta'a. Kunoo naannoowwan isaa akkana jira. Naannoo manneen gurguddatu jira.